Shamar kafuni akan jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun TV FIBT odoon sa'aatii kana isinitti himaa hanaboo maqaasooti. Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Aqaaqii Qaalittiitti manneen walitti hidhatoo 10,000 ijaaruudhaaf dhagaan bu'uuraa kaa'ame. Ijaaramuu manneen kanneenii rakkoo mana jireenyaa magaalichaa furuuf qooda olaanaa qabaachuu fi teekinooloojiin haaraan yeroo gabaabaa keessatti kan ijaaramu ta'uu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ibsanii jiru. Marsaa jalqabaan manneen 5,000 waggaa tokko keessatti ijaaramuun kan xumuraman yogguu ta'u ijaarsi isaas kooppareeshinii hojiilee ijaarsa Itoophiyaatiin kan geggeeffamu ta'uunis gabaafamee jira. Waliigalaan manneen 10,000 ijaaruu fi dhagaan bu'uuraas kaa'amee jira. Manneen jireenyaa fi daldalaa abbaa darbii 4 fi abbaa darbii 9 kan ijaaramu ta'uunis gabaafameera. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaadhaa teekinooloojii fi faayinaansii Kifiya applicationii liqaa dijitaalaa ifoomse. Teekinooloojiin michuu applicationii liqaa jalqabaa Itoophiyaa keessatti karaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa fi teekinooloojii faayinaansii Kifiyaatiinis dhiyaateetti jira. Udii Musaadhaamoo bal'asaa qaba. Kuma ergama keenya irratti ibsametti baankiin keenya baankiin hojii gamtaa hawaasa gadi aanu hawaasa bal'aa keessumattuu qotee bulaa fi namoota biizinasii xixiqqaa hojjetan akkamitti faayinaansii bira ga'u kan jedhuun ka'ee baankii dhaabbateedha. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaatiif teekinooloojiin faayinaansii Kifiyaa appilikeeshina liqaa michuu jedhamu yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti gabaaf dhiyeessuudhaan tajaajila haaraa eegaluu isaanii ibsa miidiyaaleef kennaniin beeksisaniitti jiru. Appilikeeshiniin michuu kunis tajaajila liqaa saffisaa lammiileef ni kenna jedhamee yaadamas jedhameeti jira. Michuu jechuun afaan Oromootiin nama sirriitti jaalatan, kan icciitiitti himatan, kan rakkina ofiitti himatan, kan rakkina keessan ittiin ba'an jechuudha. Piroodaaktii kana finnee hawaasa gadi aanuun haga danda'ame dinagdee keessatti akka hirmaatan gochuudhaaf kan qophaa'edha. Michuun dijitaal leendingii yookaan moobaayiliidhaan kan tajaajila kennamuudha. Kun yoo kennamu hawaasa waan qabsiisuu hin qabne, wabii qabsiisuu hin qabne, garuu immoo hojii keessa jiru. Hojii isaa san appilikeeshinii qophaa'e irratti agarsiisee kan deemu nama dhuunfaa hiyyeessa karaa irratti hojjetu ta'a, qotee bulaa waan xixiqqaa namoota hojjetan, biizinasii xixiqqaa namoota hojjetan kan kennamudha. Appilikeeshiniin michuudhaa kunis haala saffisaa ta'ee fi amansiisaa ta'e akkasumas ammoo wabii liqii osoo nama hin gaafatin tajaajila liqaa maamilootaaf kan dhiyeessu ta'uudhaas Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaatiif tajaajilli faayinaansii Kifiyaa biyyattiidhaan ibsa irra miidiyaaleef kennaniin beeksisaniitti jiru. Gaaffiin liqii kanaa faayinaansii kanaatii fi haga dhuma isaatitti kan calqabus kan dhugus moobaayilii qabatan irratti appilikeeshiniidhaan moobaayilii irratti kan kennamu jechuudha. Odoo damee dhaqanii hin rakkatin, odoo olii gad hin deemin achuma irratti ulaagaa ragaa gaafatamu hundasaa guutanii kan ittiin liqii argatanidha jechuudha. Michuun baankii keenyas hawaasas baay'ee gargaara jennee abdii guddaa qabna. Keessumattuu kan sammuu namaa keessatti jiru rakkinni nama gadi aanuu liqii irratti riskii jedhamee fudhatamu. Naashinaal ID'n hin jiru, KYC bulchuu kana bulchuu rakkisaadha jedhamee baankoliinis rakkoo hin jirres rakkoo jirus walitti dabalamee hawaasa irraafatameedha. Kanas ni ka jennee abdii qabna. Appilikeeshiniin michuu kunis tajaajila liqaa maayikiroo intarpiraayizoota xixiqqaaf jiddu galeessaatiif akka kennu himamaati jira. Kana dhiyeessinu hojjetaan liqeeffachuu danda'a maallaqa xixiqqoo. Namni dhuunfaa waan karaa irratti maallaqa biizinasiitiin argatu liqeeffachuu danda'a. Qotee bulaan liqeeffachuu danda'a. Daldaltoonni xixiqqoon kan baankii dhaqanii waan gurguddaa liqeeffachuu hin dandeenye maallaqa xixiqqaa siistama kana irratti liqeeffachuudhaan tajaajila faayinaansii argachuu danda'u jechuudha. Kana wagoonu dijitaal leendingii kan jedhu kun appilikeeshiniidhaan kan hojjetu garuu haasa'uma akkuma salphaatti namoonni moobaayilummaan maallaqa argatu jechuus miti. Akkuma salphaa jechuun namumti karaa irra deemu appilikeeshinii kanaaf fayyadamee maallaqa fudhata jechuuti. Kan ta'u garuu namni hojii hojjetu waan hojjetu san ulaagaa achirratti guutuu qabu. ragaa upload gochuu qabu
ragaa kennuu qabu hunda kennuudhaan odoo walii gadi hin deemin karaa salphaa ta'een maallaqa argatee hojjechuu danda'a jechuudha. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hundeeffama isaa irraa jalqabuudhaan hawaasa bal'aa biyyattiitiif tajaajila kennaa akka jirus ibsa miidiyaaleef guyyaa irraa kannaniin yaadachiisaniiti jiru. Baankiin hojii gamtaa hawaasa gadi aanu hawaasa bal'aa keessumattuu qotee bulaa fi namoota biizinasii xixiqqaa hojjetan akkamitti faayinaansii bira ga'u kan jedhuun ka'ee baankii dhaabbateedha. Akkuma beektan baankiin keenya akka lakkoofsa Awurooppaatitti bara 2004 akka seera daldala biyyaa keewwata 304 hangalmaa'eedha. Bara kana galmaa'ee akka lakkoofsa Awurooppaatitti biteetota 8/2005 jiruusaa eegalee jira. Baankichi yoo jiruu kana eegalu akkuma beekamu sanaan dura hawaasni gadi aanan keessattuu qotee bulaan bal'aan fi hiyyeessi bal'aan gadi aanu tajaajila faayinaansii argachuun baay'ee rakkoo ture. Kanumarraa kan ka'aniin hayyoonni diinagdeetii fi keessumattuu qotee bulaa fi waldaalee wajjiniin dhiyaatanii hojjetan akkam gooneet baankii hawaasaan tajaajilu baankii hiyyeessi tajaajilu dhaabna jechuudhaan baankii irra caalaa waldaalee fi qotee bulaadhaan dhaabbatee yeroo san keessa uummanni bal'aan gadi aanu keessumattuu qotee bulaa namni biizinasii xixiqqaa hojjetuu fi waldaaleen faayinaansii argachuun baay'ee rakkoo ture. Kanarraan kan ka'e namoonni kun ofii isaaniitti hirmaatanii akka baankii isaanii dhaabbatan gochuun hojii guddaa ture. Hojii guddaa kana keessattis milkaa'ina galmaa'een hagaadhaallee waldaaleen qotee bulaan ni fi namoonni hojjettoonni qaama mootummaa fi seektaroota adda addaa keessa jiran hojjettoonni bal'aan baankii kana har'allee harka 67 ol abbaa aksiyoonaa ta'anii kan jiranidha. Pirezidaantiin naannoo Somaaleedha obbo Mustafee Muhammad hongee naannichaa mudatee ilaalchisee bakka buutota UNICEF wajjin mari'atanii jiru. Deeggarsa namoomaa saffisaan haala dhiyeessuun danda'amu irratti mari'achuu isaanis gabaafamee jira. Obbo Mustafeen haala hongee naannichatti mudatee ilaalchisee garichaafis ibsa kan taasisan yogguu ta'u dhaabbanni UNICEF fi dhaabbileen deeggartoota biroo waliin ta'uudhaan hongicha dandamachiisuun qooda isaanii kan ba'an ta'uu bakka buutonni kunniin dubbatanii jiru. Mootummaan naannichaa hongicha qolachuuf yeroo kamiyyuu caalaa hojjetaa jiraachuu obbo Mustafee Muhammad ibsanii jiru. Jiraattonni godinaalee 9 fi aanolee 8 keessa jiraatan rakkicha saaxilamuu kan eeran yogguu ta'u mootummaan naannichaa bishaanii fi nyaata dhiyeessaa jiraachuu ragaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Buufanni terminaalii Kombolchaa tajaajila laachuu eegalu dhaabbanni geejjibaa fi tajaajila loojistikii Itoophiyaadha beeksiseetii jira. Buufanni fi terminaaliin tajaajila alaa ta'eetii ture humna namaa fi galteewwan barbaachisoo guutuudhaan ammajjii 2 bara 2014 irraa jalqabee tajaajila idilee laachuu eegaluunis gabaafamee jira. Tajaajila eegaluun buufatichaa galteewwan warshaalee fi barbaachisoo saffisaan dhiyeessuuf qooda olaanaa qabaachuu ragaan dhaabbaticharraa argame ni mul'isa. Shamarreen Oromoodhaa Minisoota Koongireesii Ameerikaa fi dorgomaa jirtu Amaanii Badhaasoo milkaa'aa jiraachuun gabaafame. Amaanii Badhaasoo filannoo Koongireesii Ameerikaa gurraan alaa tokko bara 2022 adeemsifamu kanarratti yoo injifattee dubartii Itoophiyaa dhalattuu Oromiyaa jalqabaa miseensa Koongireesii Ameerikaadhaas ni taati jedhamee jira. Lalisaa Lamuudha bal'inasaa qaba. Dhalattuun Oromoo Itoophiyaa Amaanii Badhaasoo Ameerikaa kutaa biyya Minisoota magaalaa St. Paul Forge Congression District jedhamu bakka buutee Koongireesii biyyattiif dorgomaa kan jirtu yoo ta'u yeroo ammaa kana milkii gaariirra jiraachuu ishee miidiyaaleen gabaasa isaanii keessatti qabatanii baatii jiru. Miidiyaan The Intercept shamarreen Oromoo Minisootaatti Koongireesii Ameerikaaf dorgomaa jirtu Amaanii Badhaasoo milkaa'aa jiraachuu ishee gabaasa isaatiin balbaloomsee jira. Dhalattuun Oromoo yeroo jalqabaatiif filannoo Koongireesii Ameerikaa bara 2022 fiigaa jirtu maallaqa dorgommichaaf barbaachisu $300,000 ol sassaabuun
imala milkaa'ina irra jiraachuu ishee The Intercept gabaasee jira. Maallaqni deeggarsa dorgommii kanaatiif walitti sassaabame dhibbentaa 67.7 hawaasa Minnesota irraa akka sassaabame yoo ta'u, deeggarsa kana irratti hojjettoota fayyaa, abbootii qabeenyaa, konkolaachistoota taaksii fi hojjettoota mootummaa irraa hirmaachuun ibsameeti jira. Rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessatti uumame baqachuun bara 2003 umurii ishee 13tti koolugaltummaan Ameerikaa kaseente Amanee Badhaasoo barnoota saayinsii siyaasaatiin yuunivarsiitii Hamline irraa kan eebbifamte yoo taatu, muuxannoo siyaasaa waggoota 10 ni qabdi. Amanee Badhaasoo dubartii ganna 67 kan bara 2001 irraa jalqabuun naannichatti koongireesii Ameerikaaf dorgomaa turte Beetii Maakaaloomiin kan dorgomtu wayita ta'u, sochii taasisaa jirtuun qormaata guddaa Riippaabilikaan Beetii Maakaaloom akka taatu dubbatamaatii jira. Dhalattuun Soomaaliyaa Dimokiraatik Ilhaan Omar yaada Amanee Badhaasoo ilaalchisuun kenniseen namoota haga ammaa nuqunnaman keessaa Amanee Badhaasoo dinqisiifatamtuudha jettee jirti. Amaneen duula siyaasaa geggeessaa jirtu kanaan dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa, walqixxummaa siyaasaa fi haqa diinagdee irratti xiyyeeffachuun hojjetaatii jirti. Amanee Badhaasoo filannoo koongireesii Ameerikaa gurraandhala tokko bara 2022 adeemsifamu kana irratti yoo injifatte dubartii Itoophiyaa dhalattuu Oromoo jalqabaa miseensa koongireesii Ameerikaa taate jedhamuun galmoofti. Yeroo ammaa magaalaa Saint Paul keessa paartii hojjetaa DFL jedhamu keessatti hooggantummaan tajaajilaa kan jirtu yoo taatu, hagama biraatti namoo koongireesii mirgoota namoomaaf haqa diinagdee magaalattii keessattis hojjetaatii jirti. Gama biraan Amaneen waldaa qorannoo Oromoo OSA dabalatee waldaalee dargaggoota Oromoo idil addunyaa biroo keessatti hooggantummaa fi qooda kan kennaa turte ta'uun ishees beekamaadha. Amaneen jiraattota ollaa Minisootaatiif mul'ata ceesisaa fideen dhufeera jechuun daadhannoo haaraatiin qabattee ba'aa jirti. Ibsi paartii isheetis kanuma dhugoomsaafii jira. Ergaa viidiyoo fi barreeffama marsaalee hawaasaa dhuunfaa isheetii irratti gadhiistuunis ammoo hawaasa bakka bu'uuf duulaa jirtuun kottaa buna dhugaa dhimmoota keenya waliin mari'annaa jechuun afaan Ingiliziin yeroo garaagaraatti ergaa dhaamaatii turte. Naannoo dorgomaa jirturraa deeggarsa gahaa jedhamu ka qabdu yoo ta'u, hoogganoota hawaasa Saint Paul Naayisil Yaangi jedhaman fa'irraa deeggarsa daran olaanaa ta'e argattee jirti. Amaneen hawaasa walitti qabuu fi qindeessuudhaan muuxannoo akka qabdu kan himamu wayita ta'u, dhimmoota godaantotaa, eegumsa fayyaa, sanyummaa caasaa keessa jiruu fi jijjiirama haala qilleensaa irratti hojjechuuf koongireesiin hooggantummaa onnataa fi fedhiin guutame barbaada, kanaafis nutu jira jetti. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaadhaa Olusegun Obasanjo waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa oliif adeemaatii jiruuf xumura soquudhaaf kibxata magaalaa Maqalee ga'uun akka deebi'an gabaafameetii jira. Tagaanyi Daaqaadhaa immoo bal'inasaa qaba. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa oliif adeemaa turee fi falaa waaraa barbaaduu fi kibxata kaleessa Maqalee ga'anii deebi'uun isaanii gabaafamee jira. Pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Obasanjoon waraana kaaba Itoophiyaatti gama tokkoon humnoota mootummaa federaalaa fi deeggartoota isaanii gama biroon immoo hidhattoota Tigraay gidduutti waggaa tokko oliif adeemee gaaga'ama guddaa uumee karaa nagaan akka xumuramuu fi yaalii godhaa jiraachuu isaaniiti kan gabaafame. Dubbii imaanee mootummaa naannoo Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitera isaanii gubbaatti ergaa maxxansaniini Obasanjoon rakkoo naannicha jiru furuu fi kibxata kaleessa Maqalee turuu isaanii mirkaneessanii jiru. Obasanjoon jeequmsa gaanfa Afrikaa jiruu fi furmaata karaa nagaa barbaaduu fi ergamaa qabuuf jecha Maqalee kan turan ta'uu isaa himanii jiru. Hoogganaa naannoo Tigraay waliin dhimmicha irratti mari'achuu isaaniiti malee dhimma maalirratti akka mari'atan garuu odeeffannoon gama kanaan ifatti lafa kaa'amee jiru. Obasanjoon Maqaleetti amma duraa yeroo dhumaaf kan imalan humnooti Tigraay gara daangaa Tigraay waraanaa duratti deebi'uu isaanii dura naannolee Amaaraa hedduu wayitaa to'atanii turanitti ta'uunsaallee ni yaadatama. Daawwannaa Obasanjoo oolanaa kanarratti mootummaan Itoophiyaas ta'ee miidiyaaleen biyya keessaa wanti gabaasan tokkollee hin jiru. Obbo Geetaachoo Raddaa garuu gama isaaniitiin mariin hooggansa Tigraay fi Obasanjoo gidduutti godhame gaarii kan ture ta'uu isaa fuula Tiwiitera gubbaatti ergaa maxxansaniin mirkaneessanii jiru. Daawwannaa ifaa Obasanjoon yeroo lammaffaaf ji'oota dura Maqaleetti taasisee tureenii guyyaadhuma wal fakkaatutti haleellaan qilleensaa magaalaa Maqaleetti raawwatamee turuun isaas ni yaadatama. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom haleellaa wixata darbee hordofee yaada Tiwiitera gubbaarratti maxxansaniini
haleellaa diroonii kan biroo Tigraay irratti raawwatee kan namoota hedduu madeessee namoota nagaa hedduu ajjeese hedduu yaaddeessaadha jechuudhaanis barreessanii turani. Itti dabaluunis waamicha barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees waraanni Itoophiyaa dhaabbatee deeggarsi namoomaa atattamaan akka dhiyaatu gaafatan irra deebiin mirkaneessanii gaafatanii jiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa USA Jeffrey Feltmanis kamisa torbee darbee Itoophiyaatti imaluun waa'ee waraanaa waliinii adeemaa jiru irratti aangawoota olaanoo waliin akka mari'atan gabaasame turuun isaas ni yaadatama. Erga Jeffrey Feltman gara Itoophiyaa dhufanii deebi'anii booda pirezidaantii USA Joe Biden fi muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bilbilaan mari'achuun isaanii gabaafamaa turuun ni yaadatama. Manni murtii Saudi Arabiyaadhaa nama haleellaa saalaa raawwate ummata duratti maqaan kan dhaamuu fi qaana'uun ajaja kenne jechuun gabaasni miidiyaa biyyattii akeekeetti jira. Namni Yaasir Al-Araawii jedhamu jecha naamusaa hin qabneen dubartii arrabsuu fi qocoluudhaan yakkamaa jedhamee mana murtii Madinaatiin itti murtaa'e. Namni kun hidhaa baatii 8 fi doolaara 1,330 adabameetii jira. Seerri farra haleellaa saalaa bara darbii kan fooyyee yogguu ta'u namni yakka kana raawwate maqaa isaa fi adabbiin isaa gaazexaa naannoo isaa irratti baasii mataa isaatiin akka adabamus ajajeetii jira. Abbootiin murtii ulfaatina yakkaa fi dhiibbaa inni hawaasa irratti fiduu madaalii akka murteessanis taasifameetii jira jedha gabaasichi. Seerri bara darbee fooyyee kunis biyya galoo galaanaa naannichaatti waan gaarii jedhamuudhaanis fudhatamaa tureetii jira. Seerri bara 2018 keessa ragga'e namni haleellaa saalaa balleessee jedhameef adabbii hidhaa waggaa 2 fi qarshii doolaara 27,000 akka adabamus kaa'eetii jira. Yakkamaan gochaa kana yoo irraa deebiidhaan raawwate immoo hidhaa waggaa 5 fi doolaara 800 akka adabamus kaa'eetii jira. Tarkaanfiin seeraa kana kennamaa jiraatus dubartoonni Saudi Arabiyaadhaa gariin ammoo mootummaan qocollee saalaa hambisuuf hamma barbaachisaa hojjetaa jiru jechuudhaan ni komatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya TV5 irraa oduuwwan isin bira gahaa turantu marmaritti jiru. Qophiileen keenya afaan itti fufu yeroo gaarii.